Yoo yaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftan. Ani Dr. Bilboo Caalaati. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraa waa'ee fayyaa namaati irratti afaan Oromootiin barnoota garaagaraa kennaa turuun kiyya ni yaadatama. Har'as immoo akkuma mata duree irratti argitan kana gaaffii fi assumption yookaan yaada nama baay'ee kan ta'e nyaataan booda shaaworii galuun yookaan qaama dhiqachuun tirfaanjatii nama ni qabsiisaa kan jedhu irratti waan hubannoodhaa ta'u tokko qabadhee dhufee kanaaf kaasinis warri chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Warri immoo YouTube chaanaalii kiyya duraan maatii taatan viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa isiniin jechuu barbaanna. Kallattumaan karaa gaaffii hara deebisuudhaa dhufee tettan darbaa innis namni tokko nyaata nyaatee laaqanas haa ta'u irbaatas haa ta'u ciree nyaata nyaatee san booda shaaworii yoo gale yookaan dhagna isaa yoo dhiqate tirfanjatii inni qabaayii kan jedhudha. Egaa gaaffiin kun yeroo baay'een gaafatamuu qofa osoo hin taane assumptioniin yookaan immoo akkasitti namni hubata. Akkasitti akka waliigalaatti namni hubachuu wayiin jira jechuudha. Yeroo garaagaraa nullee daa'ima taanee akkasumatti dhagaa haa ta'u guddanne namni tokko nyaata nyaatee shaaworii gale tirfanjatii inni qaba jedhamee waa yaadamuuf maatii baay'ee keessatti nyaata nyaannan dhagni dhiqatamu jechuudha amma yeroo dheeraadhaan booda malee. Kanaaf inni kun saayinsiin maal jedhaa dhugummaa ni qabaa kan jedhu kanan isinitti himuu dhufe. Egaa gabaabumatti gaaffii kana deebisuudhaaf namni tokko nyaata nyaatee qaama isaa yoo dhiqate tirfanjatiidhaaf hin saaxilamu. Saayinsiin akkas jedhamus hin jiru. Saayinsiin akkas jedhus hin jiru jechuudha. Kanaaf inni kun assumptioniidha yookaan immoo namni akkasii hubatee walitti daddabarsaa dhufe bifa odeeffannootiin bifa assumptionii wayiitiin malee akkasittiin saayinsiin akkasitti jala muree nyaataan booda dhagna dhiqachuun dhukkuba tirfanjatii jedhamuuf nama saaxilaa kan jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf isaan wal qabatee gara fuulduraatti viidiyoo itti aanu irratti probabilii itti aanu irratti yookaan immoo yeroo biraa waa'ee tirfanjatii isa jedhamu kana bal'inaan qabadhee nan dhufa. Tirfanjatiidhaan maaltu nama saaxilaa, mallattooleen dhukkuba tirfanjatii maalinni, yaalli isaa maal fakkaataa, hangi nama ajjeesuu isaa akkamii kan jedhu kanarratti waa'ee dhukkuba kanaati irratti dhukkubni kun baay'ee koomanii waan ta'eef baay'ee koomanii fi ajjeesaa waan ta'eef waa'ee dhukkuba kanaati irratti viidiyoo bal'inaan qabadhee nan dhufa. Har'aaf kallattiidhaan gaaffii kanumaafan deebisuu dhufe. Fayyaataa viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuun dagatina. Odeeffannoo fayyaa garaagaraa karaa biraatiin argachuuf yoo barbaaddan karaa feesbuukii Dr. Bilboo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa fuula tiiktookii Dr. Bilboo Caalaa jedhuun argachuu ni dandeessu. Yaala garaagaraafis yoo nu dubbisuu barbaaddan yookaan qaamaan nu argachuu barbaaddan manni yaalaa keenya kiliinikii Giddu Galeessaa Wiirtuu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa naannoo dhaaba taaksii duraanii sanduuqan gara lixaatti gamoo abbaa darbii 4 jala isaatti argamna. Achitti nu dubbisuu dandeessu. Galatoomaa fayyaataa.